BBC Afaan Oromoo nageenyi badhaadha babaroo fafayyaa kun sagantaa BBC Afaan Oromoo ka studio keenya Nairobi irraa isin dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti arraa keessummaa qabanee sanii dhiyaannaa keessummaan keenya xiinxalaa siyaasaa Haji Jewar Mohammed arraa studio keenya keessatti wanti nurraa haasofnu haal siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu hiree siyaasa Oromoo fi gar fuulduraatti inni maan qabatee Oromoof dhiyaata yookiin siyaasaan isaa maan keessa jirtee ka jedhirraa an Asli Galgalooti waayilkiyya ammayyuu waliin jira ammayyuu هي بالفرد وصلي أنا في سيولين تاني جوار محمد وجن ترتي تاسفنا دموت كم تتمو دم سياسة توبيا كسم سمو كان أورميا في كان ناني شادة بلتي دموت غرا غرا رتي كان غافنو جوار محمد بغن غان نفت بغا نجا ولد ديفين تينكو غا جامو ترودرا إيه دوكا إيه تويني تين اتفقات هي سنياسي أنيس دولومي سنيس ببلتني باقيتني نيدا قالتهم ويسانيلا نورتوتينا فيسبوك إنراتي غافي كيسان أكو مرجني سانيلا غافي سنرجي تاني ساني دبسنا كان مو أكو سجتان كين ديمون سانيلا غافي كيسان إرجعت دندتاني جواريو غافي كين جلك أبني أتينا مسياسة بكما إثيوبيا كيسا فدنيا كيسا اللي تقدو بكمو وقاسا دي دورا يجي ماني آتي باتمو قدومش أليفت أفور بافت شوف مو ما تقلتي ندلو مري كوني يرو ددتيتي يرو الماني دابوتي بيس ركوا ما كيستورتي ماني داستاي واني يادا تريف يوم باي مالين غودا كاجو ماري اجا توري مكالو جينيسي انا في روسن لولي تيغراي ريفتي كوهار غلفتا اوروميا كيس لولا حمات توري نمونا كينيا باني دوبچون ابيد بلبلا جرورت بوا دبل وان تيف چالي سودان دويد دوبان حالا نغينيا رت قاموتا ولولا جران dhiibbaa gochuudhaan amansiisuudhaan akkasumas hawaasa addunyaa gama dippiloomaasiitiin tumsa godhanii biyyattii gara nagaatti deebisuudhaaf callisuudhaan duubaan yaalii godhu wayya yaada Jawarraa hin callise. Garuu dhiyen kana deebistee haasa'u jalqabde. Jalqabgaaf mana dhaati baate wanti ati barreessitu illee jidduu dhaabbatee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa isaa turte amma immoo dhiyen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirte. Maaltu jijjiirama? Kun siin jee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa. Goota lama walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessu dubbachuu adiisu malee hirmaannaa cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis bahaa jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa akka nu godhu irratti hojjechaan ture. Dhiyeenya egaa Pretoria irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kan wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaarra jirta amaaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baay'ee Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti godhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kana waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheeti miti. Yeroo yeroon inni ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya jiru malee baqadheeti miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii gasii kolugaltummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome kana caalaatti na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu sanii nageenyaas na galche dhugaadhaa kan dhaabayeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan san booda waahilan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaaf san godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf akkuma isin jee yeroo hidhaabeetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaaf illee akka irra wayyaa asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinnee sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo
sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumne jechuun fin biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasa yoo deebinee wani atettereef wani dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiin iti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageenya akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhamee hordofaan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gamalachuun jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromootiiti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf yaalama. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsina gariin harka kennee nutti galaa jira kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu jedhee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaati san qofa ta'e naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadatan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu kan araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis Amaaraattis Tigraayittis kan uumamuu dura garaagarummaa siyaasatu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu kan barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee cinaadha mallaqa kennee kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf Qaraasilii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiitiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifaa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti nam tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee yoo inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko turre. Gaafa marrooni waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa keessa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliif wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuun beekan interviina godhaa ture yeroo sanitti 2019 waraana marroo jala jure keessa walakka ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkotti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galchee sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galchee siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjeechaa hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaa fi federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraan immoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seesisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jettee duraanatti illee yaalti barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'ee bosonaa deebi'e kan hin hidhamanii kan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kama kanaaf ka gaafas maaltu itti godha warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaatu deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goonee hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnoota adda baanii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu
marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abaa WBO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furiin taate kaarra bosona jiru yoo galee borummoo dachaadhaan galaa jechuudha. Remember abaa kan hogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasa hoggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessa nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchisuun furmaata argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu